Bega lagi kan. One, two, three. Kopaguna gifte ati de mufkana Kopaguna gifte ati de mufkana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtiif nagaa jirtu. Ani naguma alhamdulillah kunoo arra akkuma agartanitti waan bareedaa maamtiif jedha studio maamtiif baneera alhamdulillah waan hundaa fixe isin gammachiisuuf isin bashannansiisuuf waan bareeda qopheesse isin agarsiisuuf akkanatti fixee jira. Du'aa keessanillee akkanuma jabaadhu ol guddadhu kanaan jettanillee galatooma alhamdulillah ammaan booda immoo wanna dhufu wajjumaan laalla subscribing garuu baay'ee hanqattee jirti subscribe godhuu keessan dagatina ammaan booda hin dhabamu haga amma waa sirreessaa ture kunoo ka sirreesse immoo kana studio kiyya sirreessaa ture amma fixe isin gammachiisuuf isin bashannansiisuuf qophii kiyya fixe amma keessummoota adda addaa as fidee jira isaan immoo haasawaa isaanitti darbaa waan isaan jedhan wajjumaan dhageenya achirraa dhufanii nu bira ana bira dhufanii stuudiyoon Adaamaa keessan jiru ture amma garuu ani stuudiyoo banee waan tokko rakkin hin jiru stuudiyoon kiyyaa qofaa miti keessanillee hiriyaa keeyyallee ka hunduu stuudiyoon ka hunduudha wanna barbaadan as dhuftanii dalaguu hin dandeettanii gaafachuu hin dandeettanii gaafattanis hin dhabdanii gaafattanis harka qullaan hin deemtan jechuudha. Kanaafuu stuudiyoon kun kiyyaa qofaa miti ka obboleewwan kiyyaa ka hiriyoota kiyyaa ka hunduuti. Studio Maamtube maam jechuun haadha jechuudha haadha mana haadhaati namni hundi itti fayyaduu hin danda'a ammamee keessummoota kiyya takka takkaan asitti teessisee hin haasofsiisaa na wajji tura na wajji daawwadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessanii baga jiraattan isinin jenna. Arraan tana kan itti argamnu studio Maamtube itti argamna Adaamaa keessa. Studio kanaga bu'aa bahii hedduu keessa dabree bakka kanaan ga'ee jira inshallah viidiyoolee babbareedaa waan isin gammachiisu waan isiniif ta'u niin dalagee jeeti gaafunoo waa hedduu qopheeffachuu jira inshallah amilee isaa rabbi bakka naa goofi jenna kanatti aansanii ammoo isin wanni isa bira dhaabbachuu dandeessaniin maallaqaan osoo hin ta'in yookaan ammoo humnatii isin osoo hin ta'in subscribe like share godhuudhaan viidiyoo isaa isa cinaa dhaabbadhaan isiniin jaa kanatti aansanii ammoo hamilee isaaf ta'aadha sagalee isaaf ta'aadha filannaan keessan Maamtube haa ta'u isiniin jenna viidiyoo babbareedaa akka ajaa'ibaa isinii qabatee isinii dhufa kanaan dura kan caalu jechuu kan amma duraatiin hin madaalamne qabatee isinii dhufa akkasuma gaa ana qofallee miti yeroonni kiyya hedduutu as jira bakka kana anatti aansee viidiyoolee kanarratti namoota hedduu argachuu dandeessanii nama 4 moo 5 galaa isinii hafe isaan hundinuu salaamtaa isiniif godhanii guyyaan kunis guyyaa jummataati gaa'e asumaan jummaa warra isiniin jennaa. Studio kun studio keessanii bira dhaabbadhaa jabeessaa isiniin jenna viidiyoo isaa kana subscribe godhaa hadara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Maamtube. Hordoftoota kabajamtoota Maamtube subscribe heddumeessaa subscribe like share godhaa waa hojii bareedaa hojii quality qabu hojii ittiin bohaartan hojii ittiin qacaloo nama qofacheetu isinii hojjetee dhufaa jira Maamtube jechuudha gaa studio kana tolchee isinillee itti fayyadamtan nuun jee akkasuma uummanni Oromoo hundinuu kan Adaamaa keessa jirtan itti fayyadamtan jee waan kana tolchee jira eegaa moolaariidhaan mucaan kuni odoonii fi chaanaalli isaalleen ganaa xiqqaa kanaati waan kana tolfatee hojii dalagaa waan qabuuf jecha moolaarii qaba moolaariitti godha ammaan itti gootan subscribe gootanii waan galakkisuu sulaatanii fi koomentii babbareedaa kanatanii fi jajjabeessitanii akkasiin isiniin jenna gaanutullee akkasuma cinaa jirra waan dandeenyu cinaa jirra isinis waan dandeessaniin tuqaa diimtuu tana magariisa gurraatti godhuudhaan cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maamtube filannoo keessan haa ta'u. Bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota Maamtube akkam jirtan nagaa qabdan nuti nagaa jirra alhamdulillah. Nama nan beekne faani obboleettii Umarii kanaan dura prankiin na godheellee jira. Kanaafuu amma dalagaa waan jalqabneef
isin wajjitatanii akkuma na beektanitti kanaan dura pirankii dalagee ture ani obboleettii maamtiibii kanaafuu wanta haaraa isinii qabnee dhufnaa fuulduraaf illee inshallah kanaafuu walumaan guddannaa nu jajjabeessaa obboleessa kiyya illee na jajjabeessaa maamtiibii birratti dalagaa inni kanaafuu waan jajjabeessitaniif subscribe like share godhaa fi galatooma isinii jaalannamuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtu isin jennaa jirra galata rabbi. Akkuma argitan maamtuub jedhaan duubatti maamtuub ka waan guddaa hojjetee istiidiyoo haaraa nuuf banee jira. Istiidiyoo kana akka jajjabeessine yaani amma dalagamaa jira dizaayinii isaa ganaa duratti waan guddaadha. Shaakaliidha kuni amma istiidiyoo nu qopheessee jira wajjumaanii akka like subscribe goonu jajjabeessaa waan guddaa dalagee yaani yuutuubara xiqqaadha waan nun dalagee mana kireessee karaa 5,000tiin meeshaa isaa itti galchaa jira suntuma keessa akkasuma viidiyoo isaa daawwadhaa fi like subscribe godhaa fi view laalaa fi jajjabeessaa isiniin jenna inshallah duratti as keessaa fiilmii babbareedaa gadhiifama. Warri muuziqaa gadhiisuu barbaadanillee editingii godhachuu barbaadanillee meeshaa guutuu asii galchaa jedhee yaadaa jira duraaf amma kun jammarrii akka jajjabeessitan akka qophooftan isiniin jenna hordoftoota kabajamtoota maamtuub like subscribe godhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kabajamtoota maamtuub akkam jirtan bakka jirtanitti nageenyi keessan badhaadha haa ta'u. Obboleessa kiyya jajjabeessuuf dhufne obboleessa kiyya jajjabeessaa obboleessi kiyya hojii diraamoota adda addaa waan hojjetaa jiruuf isa akka jajjabeessitan follow subscribe akka gootan bakka jiraatan fataa jedha like share subscribe godha kana bichaa miti waan baay'ee waan adda addaa hojjetaa jira coming soon. Akkam jirtan hordoftoota maamtuu kun istiidiyoo haaraa maamtuubitti argamna baay'ee bareedaa baay'ee kan namatti toludha. Kanaaf hordoftoonni kun kan maamtuu maamila taane maamila taasisan jenna istiidiyoo haaraatti argamu. Hunda keenyaafuu ta'u qopheessee jira waan ta'eef lollee asii wanti dhufaa viidiyoo hojjenna. Kanaaf hojii bareedatti jirtaa jabaadhu siin jechuudha. Yooyya kabajamtoota fi daawwattoonni maamtuu akkam jirtan jirra jirtu isiniin jecha ragaa bakkitti argamnu istiidiyoo maamtuutti argamaa jirra kabajamtoota fi daawwattoonni keenya akkam jirtan isiniin jecha ana Osheemaan hundi keessan nu beektanii gamanuma har'a waan birallee maal qabannee dhufnee isiniin jettanii gamanuma maamtuu waa hedduu dalagee jira wanni inni dalagee kan waliin agaru ta'a duuba keessatti asiin maam jedha asiin immoo subscribe now jedha. Argaa jirtanii kabajamtoota fi daawwattoonni keenya maamtuu akkuma inni asirratti barreessan kana isin waan isiniif barreessan kana caalaa gochuu qabdanii maamtuu istiidiyoo magaalaa Adaamaa keessatti banuudhaan magaalaa Adaamaa haala addaatiin roonni naannoo biraa jirtanii kan magaalaa Adaamaa jirtan istiidiyoo maamtuu dhuftanii akka itti boqottan isiniin jenna. Kana qofaa miti maamtuu istiidiyoo banuu qofa osoo hin taane wanni istiidiyoo kanatti eega baname dalagamuuf taa'u waa hedduudha. Warroonni sirbaa qopheessuu barbaadanis warroonni immoo fiilmii dalaguu barbaadanis warroonni immoo diraamaa dalaguu barbaadanis warroonni immoo piraankii dalaguu barbaadanis artistoonni guddaas xiqqaas guddaarra buma hundinuu kan asitti fuula duraaf asitti argaman ta'a. Gaafa kabajamtoota fi daawwattoonni keenya isinillee fuula duratti wantoota adda addaatu kan isiniif dhufu ta'a sababa istiidiyoo kanaatiif isinis like share subscribe gochuun maatii maamtuu ta'a isiniin jenna. 1, 2, 3. Maamtuub subscribe godhaa. Maamtuub subscribe qofa godhaa. Gargaara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal argina nagaan nutura. Yooyaa uummata Oromoodhaa akkam bakka jirtanitti nagaadhaan galanni isaa gahu daawwachuuf laalus dhimma hojii qabaatan mara itti dalagachuuf immoo kunoo istiidiyoon keenya 24 hour banaadha. Kanaaf subscribe kanas hin dagatinaa.
kun immoo isinirraa eegama. Baay'ee nu barbaachisaa kanaaf hojii kiyya kophaa goona dhiiftee ati deemuuf kaanaan kophaa goona dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan ati naan dubbannaan kophaa goona dhiiftee ati deemuuf kaanaan kophaa goona dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan ati naan dubbannaan. Sagalee qabdanii barreeffama yeedaloo ispeeshaalii irra keessattuu yeedaloo dalaguudhaaf namni yeedaloo barbaadan yuutuubii irratti argachuu dandeessanii isin wajjin jira. Sirboota haaraa namoonni weellistoonni ijoolleen sagalee qabdan ijoolleen kennama addaa qabdan waan barbaadanii nu gaafadhaa isin wajjin jirra. Kanaaf galatoomaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtuu istuudiyoo kanatti bareechisee natti kennuuf har'a natti bilbilee dhufe amma irraa fudhachuu fi maqaa keetiif hojii kee meetti himi. Maqaan kiyyaa hojii moo maqaan kiyya kan? Maqaa keetiif hojii kee. Maqaan kiyya Naazraa Guddataa durreenaan jedhanii dhagaa kaakayyuu siif hima. Dalagaan kiyya graphics paint, wall paint, everywhere shining, mana bareechuu, bakka hoteelaa, wantoota adda addaa, mana keessa, mana jireenyaa keessa bakka cufatti dalagaa kiyya. Akkasumatti mana isaa kanallee asiin geennee jirra, as booda isinillee waliin dalagaa inni dalagu waliin si waliin jirra suyaafina takka. Maarree maamtiif maal jettaa? Maamtiif jabaadhu kinu ani asiin gee sii kenne isinoo maal jettan? Silkii ka qabdan silkii. Kompiitara irra ka jirtan maal jedhan laaptoopi moo wanni bal'aa sana jiru isa ka qabdan isa tuttuqaa mucaa kana jajjabeessa. Yaanni isaa whatever yaanni kee bareeda galatoomne. Yaanni kee bareedaa wanni ati yaadde moor waan cufarra hedduutti na gammadee isinillee nu jajjabeessaa. Wanni inni dalagu kana mana keessa taa'anii dalaguu miti axirri jala taa'anii dalaguu osoo hin taane haga danda'uun inni yaada isaa san anillee waan qabuun kinoo tolcheefii jira. Innillee yaada bareeda qabaa. Kana caalaa akka dalagdu ammoo beekaa. Asiin durallee dalagaa biraallee hin dalagne jirra. Jajjabaadha. Nama jajjabeessuu hedduu faastiidhaati. You are runner. Thank you. You are runner. Just keep it. Do it again. Baay'ee si galateeffadha. Anillee hojjadhee si gammachiisaa. Irra caala immoo daawwattoota maamtiif waan babbareedaa kan isaanitti tolu ani qopheessee nama barsiisee Oromiyaa guddisee beeksisee kana promisii seenaa galatoomii ammas irratti malee. Thank you. Galatoomii. Maamtiif maal jettan? Maamtiif wanni an dhaabu maamtiif bira geennaani jajjabeessaa nuti wal jabeessaa nuti waliin dhaabata. Click. Thank you. Wote mnaona hiyo hivi, just click it. Kijana anafanya kazi mzuri, amestart kitu mzuri. Mkiwa na wimbo nini mkuje alafu mumiti yeye alafu subscribe. Mkiwa na MomTube everywhere, just click it. Thank you. Like that.